Waashaan kaayyoo kee yookaan abjuu kee irraa si hankaassan. Inni jalqabaa sodaadha. Sodaan gufuu guddaadha. Waan yaadde, waan dharraate gochuurraa, waan yaaddetti sochii gochuurraa kan si dhaabuuf humna qabu. Sodaa kufaatii namootni baay'een nan kufaa laata? Na milkaa'uu hafinnaa laata? Yaada jedhuun, sodaa jedhuun xaxamanii taa'u. Sodaan beekamne maaltu na mudataa laata? Wantan takkaa yaadne garan hin yaadne natti dhufinnaa laata? Jedhanii sodaachuun. Sodaan yaada namaa yookaan qeeqa namaallee akka nuyi wanta barbaannu, wanta hawwinu hojjechuu hin dandeenyu gochuu danda'a. Kanaaf sodaan gufuu hamaadha waan nuyi barbaannu argachuu irratti. Kan biraan xiyyeeffannaa dhabuudha. Addunyaa kanarra daandii baay'eetu jira. Filannoo baay'eetu jira. Qalbii keenya harkisuu barbaadu. Kan barbaannutti qalbii keenya laannee kaan nyaara dhorkachuu baannaan wanta barbaannu raawwachuu milkeessuu dhiisaatii jalqabuunuu jabduu namatti taati. Sadaffaan yaada negatiif ta'e yookaan poozitiif ta'een guutamuudha. Namootni baay'een waa'ee mataa ofii amantaa negatiif ta'e waan qabaniif yeroo mara sun yookaan kun naaf hin malu anjabina yookaan dandeettii kana milkeessuun qabu yaada jedhuun hidhamanii taa'u. Waan barbaadan yaaluurraa tasuma of dhaabu dafanii gufatu. Kaan immoo ofitti amanuu dhugaa lafarra jiru wajjiniin waliin simneen guutamanii wanta hojjechuu barbaadan, wanta milkeessuu barbaadan sana gadi ilaaluudhaan waan ka'aniif deemsa isaanii keessatti gaafa chaalenjiin xinnoon gufuu xinnoomti isaan mudatu dafanii cabu. Dafanii shookdi ta'uu wanta isaan barbaadan utuu milkaa'in karaatti hafaa jechuudha. Afuraffaan cichooma dhabuudha. Namni baay'een yoonuma wanta barbaadu beekee filateellee xiyyeeffannoo fi murannoo qabaatee gara abjuu isaa milkeessuutti hojjechuu jalqabes cichoomattiin itti fufee hojjechuu hin qabu. Gaafuma gufuun itti dhuftu dafee abdii kutu. Yookaan immoo waan xinnoo argateen mirqaana guddaa keessa galuudhaan abjuu isaatu milkeessin yaada isaatu fiixaan hin baasin karaatti hafa jechuudha. Shanaffaan deeggarsa dhabuudha. Namni addunyaa kanarratti waa kaayyeeffadhee karoorfadhee milkeessee beeka jedhu kamtuyyuu qofuma koon deeggarsa tokko malee milkeesse yookaan hojjedhe fiixaan baase jedhu jiraachuu hin danda'u. Yoo jiraates namni sun ofirroodha malee dhugaa isaa dubbataa hin jiru. Namni kamiyyuu deeggarsa karaa garaagaraatiin namoota biroorraa haala naannoo isaatirraa argachuu danda'a. Deeggarsa xiinsammuu ta'uu danda'a, deeggarsa diinagdee ta'uu danda'a, akkasumas deeggarsa ogummaa yookaan barnootaa ta'uu danda'a. Asirratti wanta barbaadan milkeessuu jechuun wanta deemaniif sana kaayyoo barbaadan sana bira ga'uu qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Namni tokko gara wanta barbaadutti hojjechuu yaaluunsaayyuu abjuu isaatiif wallaansoo qabuunsaayyuu milkii isa guddaadha. Kanaaf sodaa ofii ofirraa molquudhaan waan sodaa ofii fuuldura dhaabbachuudhaan wantoota xiyyeeffannoo keenya bittinneessan adda baafnee ofirraa dhorkuudhaan yaadota keenyan garmalee negatiif ta'uudhaan yookaan garmalee poozitiif ta'uudhaan hojii keenyatti danqaa ta'an daangaatti kaa'uudhaan kan durii keenyarra cichooma keenya jabeessuudhaan utubuudhaan deeggarsa nu barbaachisu maatii biraa hiriyoota keenya biraa naannoo keenyarraa barnootaanis ta'u xiinsammuudhaanis ta'u diinagdeedhaan moobilaayiz gochuu dandeenyaan yoo lafa yaadne wanta barbaanne bira ga'uu baannellee itti sin dheebulla. Galatooma.